Kabajamoo obbo Haayiluu Addunyaa hoogganaa Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa, kabajamoo Dr. Biraanuu Leenjisoo Daayirekteera Olaanaa Abbaa Taayitaa To'annoo Galteewwan Qonnaa Oromiyaa, kabajamtoota hayyootaa fi hirmaattota Gumii Balal Marsaa 44ffaa irratti argamtan hundi keessan waamicha Biiroon Kominikeeshinii Oromiyaaf waajjirri Pirezidaantii isiniif taasisee fudhattanii baga nagaadhaan dhuftanii. Waltajjiin marii Gumii Balal walta'iinsa Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa fi waajjira Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin marsaan itti fufiinsaan kan qophaa'u Gumii hayyootni gosa barnoota garaagaraa irratti baratan yaada isaanii ijaarsa biyyaaf irratti gumaachanidha. Haaluma kanaan Gumiin Balal marsaan 44ffaa ajandaa dhibdeewwan siyaasa Itiyoophiyaa Kaleessaa hanga Har'aatti jedhu irratti kan fuuleffatu ta'a. Itiyoophiyaan seenaa ijaarsa biyyaa waggoota dheeraa kan qabdu yoo taates dhibdeewwan siyaasaa yeroo garaagaraatti keessummeessaa fi qolachaa kan as geessedha. Gumiin Balal marsaan 44ffaanis dhibdeewwan siyaasa Itiyoophiyaa Kaleessaa hanga Har'aatti jedhuun qorannoon deeggaramee yaadota furmaataa waliin kan dhiyaatu ta'uu isaa ibsa. Kallattiimaan bakka kana dhufanii ergaa ijoo guyyaa har'aaf nuuf dabarsuudhaan achumaanis waltajjii keenya akka nuuf saaqaniif hoogganaa Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa gara kanatti isaan affeera. Gumii Balal marsaa 44ffaa mata duree dhibdeewwan siyaasaa Itiyoophiyaa Kaleessaa hanga Har'aatti jedhu irratti hirmaachuuf argamtan baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jedha. Itiyoophiyaan biyya sirna mootummaa garaagaraa keessummeessaa fi dhaawataan ijaaramaa dhuftedha. Kana malees biyya birmadummaan ishee wareegama qaalii ilmaan ishee kaffalaniin kabajame, biyya sabdaneetti uummata walooma beekuu fi kabaju, waloonis biyya ijaaru, duudhaa gabbataa nagaa waaressuuf tolu qabdudha. Ta'us duudhaa mandhalee kana sirneessuun hojiirra ooluun laafaa waan tureef dhibdeen siyaasaa akka dhalatuu fi babal'atu taasise. Madaalliin eenyummaa sabummaa fi tokkummaa biyyaalessaa karaa wal faallessuun hojiirra oolaa dhufuu isaatiin seeneffamoonni qeenxee dhugaa sabootaa fi biyyaa moggeessan olaantummaa argachaa wal dhabdeen siyaasaa fayyaalessummaa hin qabne dhalate. Aadaan siyaasaa biyya keenyaas mari'achuurra atakaaroo, yaada ijaarsarra diigumsa, waloomarra qeenxummaan finiinuun nagaa fi tasgabbiin ijibbaatame. Biyyi irraa fi jalli ishee uumaan badhaate waan ta'uu qabduu fi bakka ga'uu qabdu hankaaktee maraan martoo hiyyummaa keessa daaddifte. Har'as ija ogummaa fi madaala isaa eegeen yoo hin ilaalamin, faayidaa fi fedhii biyyaalessaaf dursa yoo hin laatiin, wantoonni dhibdee siyaasaa babal'isan danuudha. Babal'achuun miidiyaa dijitaalaa, to'annoo dhabuun odeeffannoo akkasumas sirni globalizationii qormaatawwan yeroo ammaa dhibdee siyaasaa turan babal'isan keessaa isaan muraasa. Qormaatawwan rogdaneessa kanneen hubachuun hayyoonni ilaafi ilaameen biyya yoo hin utumne, lammileen sirnaa fi biyya isaaniif dursa yoo hin laanne, jaalalli biyyaa yoo hin dagaagne, dhibdeewwan turan walxaxaa taasisuun waliigaltee fi araara biyyaalessaa danquu malu. Waan ta'eef furmaanni dhibdee siyaasa Itiyoophiyaa aadaa siyaasaa ilaafi ilaamee dagaagsuu fi waaressuudha. Innis seenaa fi seenessa qeenxee maksuun, seenessa waloon biyya hundaaf taatu ijaaruu, hunda fakkaattu, hunda tajaajiltu, madaala eenyummaa sabummaa fi tokkummaa biyyaalessummaa karaa eegeen sirna cimaa ijaaruudha. Kanaaf Gumiin Balal marsaan 44ffaa dhugaa kanarraa ka'uudhaan mata duree dhibdeewwan siyaasa Itiyoophiyaa Kaleessaa hanga Har'aatti jedhuun qorannoon deeggaruun
maree hayyootaaf kan dhiyaate yoo ta'u beekumsaa fi hubannoo qabdan galtee ijaarsa biyyaaf akka taasiftan jechaa waltajjiin keenya ifaan saaqamuu isin beeksisaa. Gumiin balal marsaan 44ffaa kanaaf waraqaa ka'umsa maree gara dhaggeeffachuutti deemna. Waraqaa ka'umsa maree kan nuuf dhiyeessanii Dr. Biraanuu Leenjisoo ta'uu mata dureen waraqaa qorannoo waraqaa maree isaaniis dhibdeewwan siyaasa Itiyoophiyaa Kaleessaa hanga Har'aatti kan jedhu ta'a. Kanaaf obbo Shimallis Gumii balal marsaa 4ffaa kana moderate kan nuuf taasisan ta'u haaluma kanaan Dr. Biraanuu fi obbo Shimallis gara kanatti bahanii waraqaa isaanii nuuf gara hojii keenyatti seenna. Akkuma dura ibsamuuf yaalametti wanti har'a dhiyaatu dhimma siyaasa Itiyoophiyaa keessattuu bu'aa bahii ijaarsa biyyoolessaa keessatti adeemsa turee fi har'a jiru hundaa'uun immoo gara fuulduraatti maal ta'uu qaba kan jedhu irratti haasofna. Akkuma beekamu bu'aa bahiin ijaarsa siyaasa Itiyoophiyaa keessattuu qarqara lamatti wal harkisuun yeroo dheeraaf kan ture. Saayinsii siyaasaa keessatti yeroo hunda kan haasofnu gama tokkoon biyyi Itiyoophiyaa jedhamtu biyya waan hundi dhumeef kan ta'ee fi biyya qeenxee ilaalcha jedhu biyya yeroo dheeraa turtee ilaalcha qeenxeedhaan kan ijaaramte jedhamee kan argi godhamu. Gama biraatiin immoo keessattuu baroota 60moota keessa sosochiin barattoota yeroo dhufu faallaa kanaa biyyi kun biyya sabaaf sablammiiti kan jedhu dhufu. Haa ta'u malee immoo harkisee waan san utubuurra gama biraatiin immoo rejection kan jennu san tootaalii reject gochuudhaan biyyi kun hamma sadarkaa biyya koloniitii impaayeraa biyyaa umiti amma jedhutti dhufe. Kanaafuu wal dhibdeen lamaan kana gidduu ture yeroo dheeraadhaaf sarara gidduu barbaaduun adeemsa siyaasa biyya kanaa ta'ee ture jechuudha. Hayyoonni baay'een namoonni baay'een sarara kana gidduutti jira kana lamaan biyyas maaliif gama lachuun Nikolasiin tokko hin jira. Asiin biyya waan jedhu jira. Wanta achi fudhatamu jira. Garanaan immoo ani irratti ijaarame ilaalchi rejekshinii kun dhimma sabaati. Biyyi kun biyya sabaaf sablammiiti biyya ilaalcha baay'ee qabdu kan jedhu. Haa ta'u malee garuu harkifatee warra kan reject gochuudhaan kan ka'e biyyumaa reject godhee ka'a. Kanaafuu biyya kana akkamitti akka biyya taateetti fuftu dantaa sabaaf sablammii yookaan immoo eenyuma biyya kanaa irratti hundooftee biyya taatee akka itti fuftu akkamitti gochuun danda'ama kan jedhu adeemsa yeroo dheeraa ture jechuudha. Amma Har'aatti kan deemnu isaa jechuudha. Kanaafuu Dr. Biraanuu waan san baay'inaan qorannoo ammaa ture kan isaanis qoratan kana dura ture walitti fiduudhaan ilaalchi kun lamaan eessan nu ga'e balaa akkamiin nurra buuse rakkoo akkamiin nurra buuse gidduu barbaaduun eessa geenyerra sarara gidduu barbaaduun maaliif biyya hin barbaanna. Biyyi sun immoo biyya ta'uu ishee qofa osoo hin taane biyyi an lammiiti an uummataati biyya sabaaf sablammii biyya kanaa fakkaattu yookaan immoo biyya uummata ishee fakkaattu akkamitti ijaaruu dandeenya kan jedhu sarara gidduu isaan irratti xiyyeeffannee qorannoo jiru irratti hundoofnee marii gaggeessinaa jechuudha. Akkuma dura kaafame Dr. Biraanuu waan kana irratti yeroo garaagaraa barreessu sociologistii ta'anii political sociology qixa sirriidhaan state identity state institution kana waan sirriitti kaasaniif haaluma san irratti hundaa'uudhaan beekumsa jiru amma ishee rakkanuu godhan garuma isaanis fudhaa jechuudha. Mata dureen ani irra dhiyeessu wal dhabdeedhaan dhibdeewwan siyaasatiin kan wal qabatu madda wal dhabdee kanaa amma tokko akka hubannu yookiin immoo hubannoo waloo irratti humuuf jechuudha. Kaayyoon inni guddaan ani irratti xiyyeeffadhu. Waa lama qofa irratti xiyyeeffadha. Baay'ee ta'uu danda'a. Maddi isaa kan biraas dhufuu danda'a. Angilii gara garaatti irra ilaalamuu danda'a. Ani tokko madaa seenan kaasaa. Madaan seenan ani kaasu kun immoo hubannoo Itoophiyaa fi eenyummaa ishee yookiin immoo Itoophiyummaan wal qabatu irratti xiyyeeffata. Achi keessatti Itoophiyumtuu maalii kan jedhu irratti lolli achumaa jalqaba. Nation stateidha. Bu'uurri ishii saba tokko kan jedhu jira. Lakki biyyi tun biyya sabdaneettidha kan jedhu jira. Seenessi kanarraa maddan seenessi wal dhiitan jiru. Seenessa qiinxee warra oofan jiru. Seenessa daneessa gabbisummaan oofan jiru. Eenyummaa Itoophiyaatiinis wal qabatee Itoophiyummaan eenyummaa sablammiiti yookiin naashinaaliitiidha. Akkasumas immoo lammummaadha kan jedhu jira. Lamaanuu tokko sabbiyya yoo taate yookiin nation state yoo taate naashinaaliitiin fi citizenshipin overlap godha jechuudha. Sabdaneetti yoo taate garuu naashinaaliitiin fi citizenshipin gargar ta'a jechuudha.
Isatti aanee immoo biyya akkanaa tana biyya sabdaneetti yoo taate sirna bulchiinsaa akkamiitu malaa fi biyya yoo taate immoo sirna bulchiinsaa akkamiitu malaaf ka jedhu irrattis walitti bu'iinsi hin jira isa sillaalla. Kana hunda afarsuu keessatti immoo gahee ka qabu hayyoota siyaasati. Hayyoota siyaasaa gidduu wal qoodiinsa guddaatu jira. A great political divide ka jechuu ni dandeenya. So kuni madda seenati yookiin immoo madaa seenati waan sun waggaa baay'ee waan wajjin ture jechuudha. Har'a immoo meeshaan ammayyaatti dabalamee jira. Meeshaan ammayyaa kun immoo wal dhabdee seenadhaan nu bira ture san bal'isee haalan bal'isee ol kaasuudhaan sadarkaa walitti bu'iinsatti fudhachaa jira jechuudha. Meeshaa ammayyaa qofa osoo hin ta'in immoo barri kun barumti amma keessa jirru kun addunyaan kun addunyaa dhugaan boodaa yookiin immoo post truth jedhama. Ragaa dhugaa caalaa ragaa sobaatu gurgurama. Sadarkaa mana hojii mootummaattis amma ragaan sobaa baay'ee rakkisaa ta'ee jira. Necessarily warri hojii mootummaa hojjetan yookiin biiroo mootummaa keessa hojjetan waan sobaniif qofa osoo hin taane addunyuma amma keessa jirrutu sobaaf baay'ee conducive ta'ee addunyaa soba bituudha kan jedhu. Afaan faajjessuun burjaajessuun itti gurguruunis mala baay'ee jaalatamaa. Namni tokko uummata kan hunda burjaajessee ragaa sobaatti gurguratee YouTube irraa maallaqa argatee waggaa galu gammadaa gala. So addunyaa akkasii kana keessa jira jechuudha. Kuni amma wal ta'anii addunyaa guutuu goolaa jiran. Biyya keenya keessatti immoo haalanuu calaqqisan jechuudha. So wanni nani as keessatti godhu waan kana xiqqoo keessa gadi gallee akka ilaallu fi fuulduree Itoophiyaa yookiin immoo fuulduree Itoophiyaa yeroo jennu yeroo baay'ee achi ofirraa fageessanii ilaalutu jira. So when we talk about Ethiopia waan sun hundi dhufee akka mana keenya galu akka tokkoon keenya jiruu keenya tuqu goonee ilaaluudha tu barbaachisaa. Sanaaf caarraan nuyi qabnu maaliin waan kana keessaa bahuudhaaf. Madaa seenaa fi meeshaa ammayyaa amma nu goolaa jiru kana akkamitti irraa aanuu dandeenya? Akkamitti waan kana dandamachuu dandeenya? Seenaan Itoophiyaa kun seenaa gabbataadha gama tokkoon. Umurii qeeffatteedha. Keessayyuu sirna bulchiinsa biyyoota Afrikaatiin wal bira qabnee olaalle seenaa dheeraa qabdi. Eenyummaa daneessas qabdi. Saboota 80 oltu keessa jira. Garuu waan kun yoo xiqqaate waa lama argisiisaa jedhu hayyoonni. Karaa tokko sabaaf sablammoonni biyya kana keessa jiran kun wal danda'anii wal kabajanii waliin jiraachuu isaanii argisiisaa. Odoo wal dhabdeen kun akka har'a mul'atu kanatti ol ka'ee mul'atee jiraatee jarri kun wajjin hin turan ture adda bahu ture. Kanaafuu daneessummaan Itoophiyaa har'a nu irraa haasofnu kun karaa tokkoon kana dura wal kabajuu wajjin jiraachuu some level of tolerance akka jiru nutti argisiisaa jedhu. Karaa biraa immoo wal dhibdee wal xaxaa biyyattiin amma irraatti ittiin rakkattu kanas uumee jira. Sirna Itoophiyaa ijaaruu keessatti wanni adda addaa yaallamee jira. Tokkoma fakkeenyaaf eenyummaa garaagartummaa eenyummaa jiru kana afaanii aadaa kana haqanii saba tokko godhuudha yaaliin godhame jira. Odoo inni galma ga'ee jiraatee wal dhabdee har'a arginu kana arginu warri jedhan jiru. Xiqqoo gaabban jiru jechuudha. Assimilation poolisiin sun succeed godhuu dhabuu isaati warri gaabban jiru. So anyway, daneessummaan fi seenaan Itoophiyaa irraa arginu kun karaa tokko tolerance wal kabajanii waliin jiraachuu argisiisa. Karaa biraa immoo madda rakkoo yookiin wal dhabdee har'aa kana ta'ee turuusaa argisiisadha. Akkuma dura jedhee wal dhabdeen kun umurii qufessa. Haa ta'u malee immoo har'a yeroo kamuu caalaa dhiibbaa nurratti uumaa jira. Biyya irrattis dhiibbaa uumaa jira. Diinagdee irratti dhiibbaa uumaa jira. Jiruu tokkoo keenya irratti sadarkaa dhiibbaa geessisuu gahaa jira. Sababni isaa maali? Miidiyaa hawaasatu caarraa dabalataa uume far'a.
bifa barbaade namni tokko odoo isan dhoowwin namni tokko odoo isan daangessin akka barbaadetti waan barbaade dubbachuu waraabee dabarsuu xaxee gurguruu haala ittiin danda'u keessa waan jirruu fi caarraa dabalataa uumeefii jira jechuudha. Wal dhibdee kana dura turan yaadota wal faallemsanii fi jeequmsa uumuu danda'an akka gurguratan haala uumeef jechuudha. Kuni maal godhee ijaarsa biyyaa nagaaf tasgabbii biyyaa irratti balaa fidaa jira jechuudha. Practically balaa hundi keenyayyuu ijaan arginu gurraan dhageenyu immoo akkaan nu keessatti immoo shakkii sodaa uumatii jira jechuudha. Qalbii yeroof qabeenya biyya misoomarraa yookiin immoo misoomarra ooluu qabu qisaasaa jira jechuudha. So dhiibbaan waan kun uumaa jiru dhiibbaa salphaa miti. Irratti mari'achuu fi hubannoo waloo uumuun furmaata waloo kaa'aa deemuun wal hubannaadhaan deemuun yeroo kamuu caalaa barbaachisaadha. Not necessarily for nation building biyya jabduu ijaaruu biyya bareedduu ijaaruu maal san caalaa jiruu tokkoon tokkoo keenya sadarkaa miidhugaa jiruu jiraachuu isaa san wajjin ilaaluun barbaachisaadha. Eessa maddi isaa hoom jalqabe ka jedhu irrattis akkuma qabattan booda hoggaa garee divaayidii san bira hoggaadhaan hin argitu. Ilaalcha lamatu jira. Madda yookiin immoo yeroo isaatiin wal qabate. Gamni tokko maal jedhaa? Waan kun waan yeroo dhiyootiidha. Hoggaa 8 darbe kana hayyoonni siyaasaa naannoo isaanii fottoksuudha qabsaa'aa turan tokko dhufanii biyya kana keessa waan takka argamee hin beekne siyaasa eenyummaa irratti hundaa'e ijaaranii biyya kana goolanii wal dhabdeen kun achi jalqabeedha. They ethnicized politics and the territory. Teessumni lafaatis siyaasni biyyattiitis akka eenyummaa irratti ijaaramu godhanii jedhan. They also politicized and territorialized ethnicity. Eenyummaanis dhimma siyaasaa fi dhimma lafaa wal qabatu akka namni eenyummaa wal fakkaatu qabaatu iddoo tokko akka qubatuu fi siyaasa akka hojjetu godhanii. Kanatu madda wal dhibdee kanaatii jedhu. Warri biraa immoo maal jedhanii waan akkanaan jiru wal dhabdeen Itoophiyaa kuni umuruma Itoophiyaa qaba. Gaafuma Itoophiyaan ijaaramtu irraa jalqabee wal dhabdee uumameetu amma irraatti nu wajjin dhufee. Garaagartummaa yookiin daneessummaa irraas hin maddinee waan yeroo dhiyootis miti. Umurii qeeffessaa har'a garuu miidiyaan hawaasaa kuni madaa waggaa 150 nu wajjin ture kana akka ol bahee wal dhabdee babal'isu godhe malee umurii qofessaa umuriinsaa umuruma Itoophiyaatii warri jedhan jiru jechuudha. Kanatti aanee akkuma duraanis ka'aa ture maddi wal dhabdee Itoophiyaa inni guddaan yookiin immoo wal dhabdee hundumaa ka hammatu yookiin ka wal dhabdeen kun ittiin himamu ibsamu seenaaf seenessa biyya kanaati. Seenaan Itoophiyaa bifa baay'eedhaan barreeffamee bifa baay'eedhaan himama akkuma hundi keessanuu beektan. Itoophiyaan maali yoo jettan gamni tokko impaayeraa mana hidhaa sabootatii siin jedhu. Ka biraa immoo lakki Itoophiyaan sabbiyyaadha neeshin isteetidha saba qeenxee qabdi. Amma garaagartummaan namni asitti himatu kuni garaagartummaa xixiqqoo sabnaashinaal malee Itoophiyaan saba takkittiidha ka jedhu jira. Kammoo sadarkaa heeratti beekamtii argate leetilii sabdaneetii ta'uu ishii biyya saba baay'ee ta'uu ishii hin kaa'e jechuudha. Kun isa deenuu numa deeman amma siyaasa Itoophiyaa keessatti. Warri Itoophiyaan impaayerri tun diigamuu qabdu jedhu har'as jira. Warri Itoophiyaan beherna jedhu har'as jira. Warri sabdaneettidha jedhu immoo at least as jira. So kun hundumtuu himama jechuudha. Kanarratti waliigaltee noon uumamne waa'ee Itoophiyaa hoggaasuuf namni waan garaagaraa haasaa jechuudha. Waliigalteen hin jiru. Kanuma sagalee dhageechisa malee walitti haasaa hin jirru jechuudha.
Maddi wal dhibdee tokko kana jedhee amanaani. Seenessi asirraa maddu ka haala nuyi itti har'a eenyummaa biyyaa namaaf aangoo siyaasaa ittiin ilaallu irratti dhiibbaa guddaa akka qabu uumaa shakkiin qabu. Kan impaayeera jedhee amanuu ani lammiidha jedhee amanuu hin danda'u. Kan immoo sabbiyyaadha yookiin neeshin isteetiidha jedhee amanu immoo aniif Shimallis garaagartummaa sablammummaa qabna jedheen amanu. So maddi wal dhibdee siyaasa Itiyoophiyaa inni guddaan kana jedheetiin amana. Gara actual seenessaatti sadarkaa addunyaattis waan beekamu wal qabsiisnee ilaaluudhaa fi seenessi walitti bu'u jira biyya kana keessa. Bifa baay'eedhaan jira. Inni garuu the most dominant one ka ol bahee mul'atu seenessa qeenxeef seenessa daneessatiin wal qabata. Seenessi qeenxee kun maal jedhaa? Akkuma dura isinii kaase Itoophiyaan sabbiyyaadha. Saba qeenxee qabdi. Eenyummaan sabaa fi eenyummaan lammummaa tokkuma jedhee warra amanu san jechuudha. Warri seenessa qeenxee yookiin unitary yookiin unity irratti warri focus godhee dubbata. Warri daneessaa immoo maal jedhaa? Itoophiyaa keessa eenyummaa sabaa baay'eetu jira. Kun immoo beekamtii argachuu qaba. Wal kabanyee wal beeknee beekamtii walii kenninee wajjin jiraachuu qabna warra jedhu sani. Wal dhibdeen jara kana lamaan jedduu jiru maali? Warri qeenxummaa leellisanii eenyummaa sabaatii beekamtii yoo kennine nu qoqqoodaa jedhanii amanu. Beekamtuma sanuu kennuun nu qoodaa jedhan. Warri immoo daneessummaa leellisummoo maal jedhaa? Tokkummaa kana eenyummaa keenya haqee akkuma kana dura yaale sanitti walitti nu makuuf yaadaa jedhan. Lamaanuu komii walirraa qabu jechuudha. So wal dhabdeen inni cimaan I think the most dominant one ka seenessaa wal qabatu asirraa madda. Egaa waan kana araarsuudhaaf amma heerri biyyattiin yaalamiti fakkeenyaaf amma maal jedhaa? Beekamtii kanas hin kennina. Daneessummaan jiraachuus hin kennina. Sadarkaa biyyaattis immoo tokkummaan at least tokkummaa hawaasa diinagdee fi hawaasaa kana uumuun barbaachisaa ta'uusaa amma tokko beekamtii hin kenna. Garuu waan sun waan akkaan lafa qabateef ammallee biitan addaan harkisuu malee walitti fidee wajjin itichuu irratti baay'ee hojjetamaa akka hin jirre argisiisuuf. Dhaloonni haarofti gaa waan jarri kun lamaan miidiyaa hawaasaatiin gurguran kana waan diigumsa addaan harkisuu balbaloomsu kana dhagaa waan jiruu fi fuulduratti illee waan kanarra fiduudhaaf abdii guddaa waan namatti argisiisu baay'ee hin qabne yoo dhaloota irratti hojjetuu hin dandeenye jechuudha. Inni lammataa ka seenessaa wal qabatee dhufu wal morkii eenyummaati. Eenyummaan biyya kana keessa jiran baay'eedha. Eenyummaa daneettidha yeroo jennu Itoophiyaan sabaan qofaa miti. Eenyummaa baay'eetu jira. Dhalli namaa eenyummaa baay'ee qaba. Eenyummaan keessan waraqaa eenyummaa keessanirraa jalqaba. Waraqaa eenyummaa keessanirra lakkoofsatu jira. ID number. Lakkoofsi sun eenyummaa keessanii identity keessan achii jalqaba. Achii qabee eenyummaa lakkaa'ameen dhumne qabdan hundi keessanuu. Obboleettii ta'uun eenyummaadha. Obboleessa ta'uun eenyummaadha. Eessuma ta'uun indiles. Inni akkuma jiru ta'ee eenyummaan siyaasan walitti hidhatan biyya kana keessatti wal morkan fakkeenyaaf amma kasabaaf ka biyyaa yoo laalle Itoophiyaa keessatti waan wal morkan fakkaata. In practice, in reality wal hin morkan garuu perceptioniin jiru waan wal morkan godhee dhiyeessa. Amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee anumti kun miidiyaa adda addaarraa hoggaan dhaqee namni Itoophiyaa wiinnatiin Oromoonnati eeggaa cibbeemnaan jedhan. Itoophiyaa biyyi jedhamtu tun saba baay'ee irraa ijaaramti jennee miti tokko Oromoodha. Oromoo odoo keessaa baaste
Itoophiyaan taatu jechuudha. Yookiin waan biraa taati malee yookiin bifa biraa qabaatti malee Itoophiyaa irraa tanan taatu. So mutually exclusive miti. Wanna wal maddii qabamanii miti. So suni akkuma jiru ta'ee eenyummaa sabaa fi biyya kana keessatti wal morkiin jira. Kana dura eenyummaan biyyaa yookiin Itoophiyummaan eenyummoota keessa isaa jiru kana dhoskee hacuucee haqee deemuu barbaadaa ture ka jedhu kumiitu jira. Waggaa 30 darbe kana ammoo seenaa san jijjiiruudha jedhameet eenyummaa Itoophiyummaa eenyummaa biyyaa kana xiqqoo akka dhoksuu godhanii eenyummaa sabaa eenyummaa as keessa jiru kana xiqqoo ol kaasanii mul'isuutu jira. Kana lamaan gidduutti maaltu uumame jechuudha? Wal morkii fi wal dhibdeetu uumama. Tokko ani Itoophiyaadha sin jedha warri isaan immoo wal faallessuu barbaade ani eenyummaa saba isaas itti mata jechuudha. Booda itti dhufna. So kuniin jira. Eenyummaa biyyoolessaa irratti shakkii uumeera waan kun. Eenyummaa biyyoolessaa irratti shakkii uumee jira yeroo jennu xiqqoo sun seenaadhaan duuba deebitanii olaaltan bara 1950moota keessa waalellinyifaa barreeffama barreessan keessatti the questions of nationality keessatti eenyummaan sablammummaa Itoophiyaa eenyummaa sobaatiidha. Eenyummaa Itoophiyaa miti eenyummaa sablammummaa Itoophiyaa. Itoophiyaan nationalitiin sablammummaadha. Itoophiyaan saba waan jedhanii yaadaniif isaan sablammummaan yookiin miseensa saba sanii nama miseensa saba sanii ta'uun waan jedhamu hin jiru. Sobaadhaan malee lammummaa Itoophiyaa miti booda xiqqoon nan kaasaa kana. So lammummaaf sablammummaa taadhuuf amma jara kana lamaan gidduudha. The most critical disagreementiin kan jiru wal dhibdee hamaan hin jiru kana lamaan gidduudha. Kuni lamaan immoo sadarkuma yaadamaattu irratti hin mari'atamu. Yeroo Haayile Sillaasee kun lamaan tokko yookiin immoo warri Itoophiyaan sabbiyya nation state jedhee amanuuf jarri kun lamaan tokko garaagartummaan qaban. Garuu wal dhibdee seenaa keessa tureen wal morkiitu jira kana lamaan gidduu. Ani Oromoodha. Sablammummaan kiyya Oromoodha. Yookiin immoo miseensa saba Oromooti jechuudha. Lammummaan kiyya immoo eenyu? Itoophiyaadha. Kuni lamaan walitti hin bu'anii lamaanuu wal kabajanii wal maddii jiraachuu hin danda'anii. Ani Oromoodha lammii Itoophiyaati. Ilaalcha kanaafi wanni akkas jedhamu hin jiru. Ati sablammummaan keetis Itoophiyaadha lammummaan keetis Itoophiyaadha. Oromummaan kuni garaagartummaa xixiqqoo waan ta'aniif isa emphasize godhuu hin qabdu. Ol kaastee fiduu hin qabdu. Maaliif ol kaa'oo deeman nu diiganii warri jedhan sun immoo kanarraa shakkii qabu jechuudha. Waan kun baay'ee biyya kana keessatti qofaa miti. Sadarkuma addunyaattu yoo laalle amma nationality fi citizenship gidduutti wal morkii hamaatu jira. Amma biyya Ingilizii yoo fudhattan Ingiliziin bifa wayiitiin Itoophiyaadhaan wal fakkaatti. Empire illee sabdaneetti illee sabbiyyaa illee akkanuma argumentiin isaan qaban. Nationality fi citizenshipinis akkanumatti UK nationality jedhan amma warri durii. Warri kana challenge godhanis immoo akkasuma hin beektanii over the last 10 years warri irraa fottoquudhaaf socho'an akka jiran. Amma kuni jaarraa dhufu kana keessatti kana caalaa bal'ataa jedhamee eegama. Walitti bu'iinsi eenyummaa kana lamaan gidduu jiru. Not only this, unitary dhafi yookiin immoo unity dhaaf diversity gidduus walitti bu'iinsi jiru akkanumatti bal'ataa deemaa jedhamee eegama sadarkaa addunyaatti. So nuyi wajjin immoo kuni lamaanuu waan jiraataniif amma yoo waa gadi teenyee karaatti tolchuu hin dandeenye waggaa addunyaa irratti bal'ataa deemu. Teekinooloojiin amma nuyi kaasne miidiyaan hawaasaa kunis babal'ataa akkuma deemu wal dhibdeen kana lamaan gidduu jiru kana caalaa balaa nutti fiduu akka danda'u wajjin ilaaluun barbaachisaadha. So maalidha waan kun amma eenyummaan lammummaa kuni citizenship
walitti dhufeenya namni tokko biyya isaa yookiin immoo sirna mootummaa biyya isaa wajjin qabu. The relationship between a citizen and the state. Mootummaan biyyoolessaa Itiyoophiyaa kun jira. Nuyi as keessatti miseensa. Walitti dhufeenyi nuyi fi mootummaa biyyoolessaa kana gidduu jiru eenyummaa lammummaa kanaan ibsamaa jechuudha. It is a political identity. Eenyummaa siyaasati. It is a legal identity. Eenyummaa seeraan argannuudha. As keessa yoo jiraatte, afaan yoo dubbatte, hoggaan manaa yoo jiraatte, seera guutteerta hodhu lammummaa paaspoortiidhaan namaa kennama waan kun. Sablammummaan kun immoo hawaasa yookiin garee saba jedhamu tokko ka seenaa waloo qabu, aadaa waloo qabu, xiinsammuu waloo qabu tokkotti miseensa ta'u miira miseensummaati jechuudha. Naashinaalitiin miira miseensummaa saba tokkoo ta'uuti jechuudha. So there is a big difference between the two. Garuu yeroo baay'ee especially ijaarsa sirna mootummaa sabbiyyaa kana jalatti akka tokkotti waan ilaalamaa turaniif akkasitti yeroo baay'ee wajjin ka'u. So jarri kun lamaan tokkoo miti, allaayin illee godhuu dhiisuu danda'u. Isaan yoo distinct yookiin addaan baasnee ilaaluu yoo dandeenye dhibdee Itoophiyaa kana baalaansii godhuun hin danda'amaa ka jedhu gara dhumaatti itti dhufa. Amma warri tokkummaa yookiin yuunitii lallabu maal jedha? Nuyi lammummaan keenyas sablammummaan keenyas Itoophiyaadha sin jedha. Warri immoo daneessummaa lallabu warra kanarraa faallaa dhaabbachuu waan barbaaduufi nuyi indoo Itoophiyummaa kana hin barbaannu sablammummaa kiyya kanatu lammummaa kiyyaa sin jedha. Biyya alaatti amma nam tokko argattan Oromoo am Oromiyaan sin jedha. Citizenship isaa jechuudha. Tokko citizenshipitu nationality ta'a, tokko immoo nationalitu citizenship ta'a jechuudha. Kuni wal dhibdeen kun ammam akka wal harkisaa jiru antitesisii walii ta'ee akka dhaabbatu argisiisa. Jarri kun immoo sirna bulchiinsaa yookiin immoo governance modelii propose hoggaa godhan waanuma seenessaa fi eenyummaa sanii wal qabatu fidan. Warri Itoophiyaan sabbiyyaadha jedhu suni unitary state'itu nu barbaachisaa siin jedha. Maaliif nuyi tokko garaagartummaa xixiqqoo ol kaasuu hin qabnu. Isa dhiisnee irraafannee unitary state yoo unitary modelii kana yoo adopt goone tokkummaa cibsaa walitti bu'iinsa hir'isaa tasgabbii biyyaalessaa cimsa waan ta'eef isa nu wayyaa siin jedhu. Warri daneessummaa immoo leellisu maal jedhan lakkii. Nuyi daneessummaan biyya kana keessatti qabnu modelli isaa ta'u federaalizimiidha. Waadadha federalizimiin kuni. Wal kabanyee garaagartummaa keenya kabanyee waliin jiraachuu ka dandeenyu federalizimii kana jalatti maaliifi sadarkaa naannootti eenyummaa sablammummaa keenyan ofiin of bulchinaa. Sadarkaa biyyaatti immoo eenyummaa lammummaa keenyan waliin bullaa kanatu nu ta'a ka jedhu kunis still debate also federal constitutioniin amma tokko hiikatti kennuudha yaalullee still waan kun akka deemaa jiru argisiisuuf. Kanatti aanee maaltu dhufa wal qoodinsa hayyootatu moo jira. Hayyoonni tokkummaa yookiin nuyi sabbiyyaadha jira, sabdaneettiidhaan jedhu jira, lammummaadhaanis wal qabatee, sablammummaadhaanis wal qabatee akkasumatti garaagartummaan jira. Governance modelii irrattis garaagartummaatu jira. So wal qoodinsi hayyoota siyaasaa biyya Itoophiyaa keessatti I think waan akkaan mul'atu. Hayyoo ta'uu ka ta'an I think biyya kanatti namni political elite ka ta'u garee faallaasaa dhaabbatetti yoo waan jajjabaa dubbate natti fakkaata. Akkasiin namaa kennama na fakkaate aangoon sun. Malee siyaasa xiinxalee rakkoo jiru adda baasee furmaata lafa kaa'ee an ta'e garuu hin argine nama ammatti an dogoggoruu danda'a. Likkachoon naggaraachoo jedhan bakka namni sun hayyuu siyaasa ta'a gaafas. Akkasumatti
yookiin immoo yoo mormee hidhame hoggaa ba'e hayyuu siyaasaa ta'a. Qoodinsa hamaatu jira. Qoodinsuma santu immoo hayyoota oomisha miti. Qoodinsa sanirratti yaada kennaa. Yaada sanii namni baay'een yaada isaa yoo ol kaase namni sun yookiin hidhama. Achi booda hayyuu siyaasaa ta'e itti fufa. Akkasittan beekanii. Garee lamatu jira. Akkuma addunyaattu hayyoota siyaasaa kana qoonnee garee the most dominant one grieving and the greedy elite jedhamu. Afaan Oromootti kudha yaaleen ture. Hayyoota siyaasaa albaadheeyyii fi warra madaa seenaa ooqaa jiraatanii jedhamu. Kuni theoretically sirriitti beekama keessayyuu economicsii keessatti beekama. Baay'ee keessa gadi hin galu. Suurri kun I found it very interesting. Waan ani jechuu barbaade waan capture naa godheef. Kagarasiisuun maal akka qabatee deemaa jiru argitanii reeffa. Kuni doolaara. Kanuma baqa gareen liitiin sadarkaa addunyaatti jiran. Amma Itoophiyaan tun waggaa dura ijaaramtu economic container modelii fayyadamteedhaan. Economic container modeliin maalinni lafa fudhachuu fi nama achirra hojjetu humna namaa walitti qabachuudha malee seenaa fi eenyummaa sabootaa kabajuu irratti waan xiyyeeffate hin turre. Namni qabeenya lafaa albuuda yookiin humna namaa saamu kun immoo anyway greedy dha jechuudha. Illiitii greedy yookiin immoo albaadheeyyiitu ijaarsa kana jalqabee jechuudha. Malli sun immoo maal uume? Madaa uume. Madaa seenaa. Maaliif lolatu ture waan baay'eetu ture san keessa. Inni madaa uume. Amma warri waan uume san itti fufsiisuu barbaadu. Qabeenya irraa argatu san argachaa itti fufuu barbaadu jira. Warri immoo rakkoo uumame san himachuudhaan immoo komachaa jiraatu jira jechuudha biyya kana. It's very clear. Warri lammataa kun warri madaa seenaa himatu kun maal jedhaa? Redresaarii gaafatan. Waan kana hubadhaa. Rakkoon nurra gaheera. Uummanni keenya itti miidhameera. Kanaa beekamtiin kennamee araarri bu'ee yoo deemne malee biyyi tun tasgabbiin argattu jedhan. Warri sun immoo suni bakka eessattuu ta'eera waan akkanaa inuma jira biyya birattu amma bakkuma jirru taafufnuu jedhan. Nuyi sun xiqqinaa albaadheeyyummaa keenya kanatti taafufnuu jedhan. Warri madaa seenaa kunis immoo tokko tokko albaadheeyyuma ta'uuf godhan. Kanatti fayyadamnee bakka sanannaa hoggaadhannee albaadheeyyii taanadha. Kana completely dhaabuun hin danda'amu at global level garuu immoo amma tokko saniifis beekamtii kennu araara buusuu fi modela haaraa wal hubannoo irratti ijaarame yoo fiduu hin dandeenye akka biyyaatti itti fufuun salphaan ta'u jechuudhaaf. Kanuma argisiisuudhaaf mee qaama hidhatee socho'u kana ilaallu sadeenuu. Warri kun sadeen baay'ee faalladha miti. Sadeenuu walii faalladha. Garuu wanni isaan godhan it is exactly the same. Akkatti jalqaban hundi keessanuu ani waan addaa qorannoo waan irratti hin gooneef akkatti jalqabame irratti odoo laaltanii amma fakkeenyaaf warri Oromiyaa keessatti dura hidhannoodhaan socho'uu danda'an shaneen mootummaan kuni gaafii Oromoo kanan deebisu shakkii qabnaa gara warra albaadheeyyii sanitti achi waan jedhu natti fakkaataan shakkiin qabaa jedhanii jalqaban. Warri kun federaalizimii kana diiguuf deemanii duubatti deebisuuf deemanii warra tokkummaa leellisuu san jalatti nu kuffisuuf deemanii kanaafuu lollee dhaabuu qabnaa jedhan. Warri kun nuyi loluu barbaada waan ta'eef mootummaa kana jala dhokannee dhandhee deeggarree jara kana rukunnaa jedhan. Gaafas immoo warra kana ofitti qabnee albaadheeyyummaatti fufnaadha. Gaafa araarri bakka tokkotti bu'u isaanii diina keenya wajjin dhaabbatanii isaanis immoo dhaqan. Lolli kun eessaan jedhu mee gaafadha. Jarri kun amma actually maddiidha walitti bu'an malee fuuldureedhaan mootummaadhaan wal lolaa irraa jedhan miti. Kan wal lolaa jiran garuu seenaa wajjin. Warra faallaa keenya wajjin jiru wajjin jedhaniit mootummaa komatu malee mootummatu diinan jedhanii beeka.
So odoo mootummaa hedduudha baasne maal ta'a? It is a war of all against all. Maddi isaa maali? Wal dhibdee seenati. Seenessa. Akka itti eenyummaa hubannu. Akka itti sirna mootummaa hubannu. So rakkoon Itoophiyaa kuni akka namni tokko tokko oguma miidiyaa irratti bahe superficial godhee waanuma kaleessa jalqabe godhee dhiyeessu kanaa miti. It is deep rooted. Kana hundee irraa hiikuun yoo hin danda'amne waan kun biyyattii tana akka goolu argisiisuuf. Kana hundammoo amma akkuma dura isinii kaase meeshaan ammayyaa kun it is very conducive. Bakka mijataadha. Namuu dhufe madaa seenaa duratti kaasne san qofa odoo hin ta'in soballee gurgurata. Sanuu sobni haalaan gurgurama amma. Qorannoon biyya Ameerikaatti yeroo tokko Silicon Valleytti godhame tokko maal jedha? Sobni dhugaa caalaa dachaa jaha gurguramaa jedha. Dhugaa fiddee gurgurachuudha yaalurra soba oo fiddee dachaa jaha gurgurataa jedha. YouTube irratti soba feetee doolaara tokko argatta yoo ta'e yoo soba feete garuu doolaara jaha argatta jechuudha. So kanatu waan kana babal'isaa jira. But hoggaa kana jennu namni baay'ee misunderstandingii biraa uumaa jira. Social meediyaan kun yookiin meeshaan ammayyaa jennu kun digital meediyaan kun intrinsic value hin qabu. Hin hoogu, hin loogu. Waanuma namni itti fe'e baata. Maaliif sobni san akkasitti gurguramallee hin jettan yoo ta'e namni waan babbareechuufi soba. Babbareechee waan fiduufi malee dhugaa odoo dominantly itti feene isuma reflect godhu. Waan sirrii odoo itti feene isuma argisiisa. Amma hundi keessanuu amma Google irra dhaxxanii shimallis jettanii odoo barreessitanii. Oggaa isin essii barreessitan namni biraa namni maqaan isaa essiidhaan jalqabu as keessa jiraachuu danda'a. Shimallis ni fida. Maaliif namni baay'ee waan irratti fe'eef. Intrinsic value hin qabu garuu waan namni baay'een irratti godhu san deebisee nutti argisiisa jechuudha. Miidiyaan hawaasaa akkatti nuyi addunyaa hubannu completely jijjiiraa jira. Waan baay'ee lafarratti babbareedaa hojjetuu dandeechan isin. Garuu namni lafa taa'ee namumti tokkichi waan namni dhibbi lafarratti bareechu kana namni tokkichi faaluu hin danda'a. Isa hubachuun barbaachisaadha. Biyya kana keessatti amma wanni baay'een jijjiiramaa jira. Fundamentally jijjiirama. Waan ijaan argitanii jijjiirame baay'ee Finfinnee kana keessatti argitu. Garuu namni wayii tokko Ameerikaa taa'ee waan kun akkuma waan achi hin jirree godhee suma kanatti ma irra dhaabbatte. Sadarkaa sin amansiisu bakka ga'utti jechuudha. It is so fascinating akkatti amma dhiyoo kana bal'isuudhaan waan inni amma godhaa jiru akkuma addunyaatti chaalenjii guddaa rakkoo guddaa ta'eera. Biyya keenyatti immoo gareen hayyootaa sun haalan itti fayyadamaa jiran. Albaadhayyiinis ittuma fayyadamu. Warri seenaa hooqanis sirriitti itti fayyadamu. Appiil namatti godha waan ta'eef jechuudha. Dhaloonni haarofti waan miidiyaa kanarra deemuun definitely influenced ta'atii akka jiran wantoonni argisiisan jiru jechuudha. So maal godhuu qabnaadha gara fuulduraatti? Akkamoo goone kanarra aanuu qabna yeroo fudhadhe natti fakkaataa gabaabsee bita. Akkuma dura isinii kaase waldhabdeen siyaasa Itoophiyaa madda gurguddaa lama akka qabu yoo xiqqaate hubachuun barbaachisaadha. Amma haala amma keessa jirru kanaan madda gurguddaa lamaan tokko qaba. Inni dura madaa ture. Madaa seenati. Walitti bu'iinsa seenessaati. Eenyummaa wal morkii hamaa keessa galan kana. Hayyoota siyaasaa immoo beekumsa gadi fageenya qabuun odoon taane ololaa fi namoota garee ijaarrachuudhaan ol baantu siyaasa biyya kanaa dhuunfatee ture at least amma ammaatti. Dabalataan meeshaan haarofti miidiyaan hawaasaa sobaaf jibbiinsan guutame kun immoo waan sanii haala mijeessee akka jiru ilaaluun hin danda'amu. Warra qawweedhaan lolu yoo xiinxalle amma seenessa isaanii gadi galtanii yoo laaltan dubbii seenati. Dubbii seenaa isinitti himata. Mootummaan kun gara seenaa kamiitti dabaadha malee madaalliin dhiyaatu actually kanumatu rakkoo uumee miti.
Keessayyuu waggaa yeroo dura jalqabamu yoo laaltan it is very clear. It is very clear. Haala kana hubachuun akkaan barbaachisaadha. Hubachuu qofa otoo hin ta'in waan nurraa eegamu godhuun barbaachisaadha jechuudha. Caarraan Itoophiyaan qabdu tokko marii amma jalqabame kana. Marii hunda hammate ka jedhamu kana. Isa lafa qabsiisuun waan filannoo biraan qabneedha. Seenaaf seenessa waloo gabbisuunis barbaachisaadha. Seenaaf seenessa waloo yeroo jennu amma bakka irra dhaabbatanii ilaalantu murte. Hin qabnu qabnaadha. Ijaaruun isiin danda'amaa ka jedhu immoo wajjin ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Miidiyaa hawaasaa har'a caarraa nuu kenne yeroo jennu Itoophiyaa keessatti duubatti deebitanii yoo laaltan aartii amma fakkeenyaaf sirba yoo laaltan wanni sirbaan darbaa ture miilaala. Waanuma wal dhibdee biyya kanaa siyaasa biyya kanaa keessa jiru waan argisiisu. Har'a nama Dr. Tasfaayee wajjin dubbataa dhufne sirba wayii dhaga'een sirba afaan Amaariffaatii afaan Oromootiinis it is very dominant by the way. Intala wayii describe godha sirbi kun. Na describe waggaa godhu maal jedhaa? Abbaatu ashii gadaay wandimmoo ashii gadaay. Kun amma namuun gaafatu nama kuma ajjeesuudhaan uummata geerraru. Afaan Oromootiinis gombisi ajjeesi jalaa dhayi. This is very dominant. Uummata aartiin isaallee akkana jedhu kana wal dhibdee siyaasaa akka hin qabaanne godhuun is the most difficult thing. Garuu har'a namni hundi at least namni waa hubatu waan hubate fakkaata. Kanaafuu dhaabbatanii waan kana laalu. Wantoota nani kaase kana seenessa wal dhiitu kana gidduutti madaallii uumuun. Eenyummaalee wal morkan kana gidduutti madaallii uumuun. Eenyummaa sabaa fi eenyummaa biyyaa gidduutti lamaanuu keenyuma jennee amanuu yoo hin dandeenye bakki nu irra jirru rakkisaa ta'uu isaati. Kanan kaasuu barbaade. Walitti dhufee naannoo fi biyyaa amma fakkeenyaaf heeraan taa'ameera. Marii hayyootaa babal'isuu. Haala itti fayyadama miidiyaa hawaasaa irratti immoo keessayyuu hubannoo cimsuun media literacy is very important. It's not only media literacy. Hubannoo barbaachisu. Erga goonee booda immoo to'annoonis wajjin dhufuun akkaan barbaachisaadha. Falli inni dhumaa ani jedhee kaasuu barbaadu marii biyyoolessaa kana. Mariin biyyoolessaa caarraa Itoophiyaan qabdu isa dhumaati dhiyamanaan. Akka nam tokkootti. Filannoo biraan qabu. Hankanarra wayyuu filannoo biraan qabu. Kana hubachuun tokkoon keenyarraa eegama. Amma namni baay'een marii biyyoolessaa kana keessatti warri mariisisan kun eenyuu gaafii jedhutu isa dhiba. First let us believe in the institution. Waan kanarra wayyuu qabna hin qabnu. Kanaafuu amma humni keenya heeyyameen waan san ijaaruutti galuu qabna jechuudha. Hubannoon isaa sirrachuu qabaa kanuma jedhutti dabaluu fi caarraa kanatti fayyadamnee rakkoo keenya buleef meeshaa ammayyaan oo'aa jiru kana hiiknee biyya waloo waliin ijaarrannu nama jedhuu fi galatooma.